Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a keenya du'a isaadhaan balleessee nageenyaa fi jaalalaa akkasumas jireenya bara baraa kan nuuf lallabe gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan yeroo hundumaa teessoo isaarratti isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam wajjin barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan egaa akkuma yaadattan kutaa darbeen kan baranne boqonnaa 5ffaa ibsituuwwan ulfinaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas galata isheef kan ta'u ulfina ishee guutummaa kabaja haadha keenya Dubroodhaa kan ilaalle kitaaba qulqulluu keessaa kaasuudhaan dabarrees immoo manni kiristaanaa keenya haala kamiitiin kabaja ulfinaa fi galatoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akka isheen kennituuf akkasumas haala kamiin akka isheen ibsitudha. Walumaa galatti kutaawwan 9 kan baranne jechuudha. Barumsa kana obbolaawwan yeroo dhiyootti gara waldaa keenya kan WhatsApp irraa jechuudha. Gara kanaatti warreen seentan barumsi kun karaa YouTubeis ni darba. Kutaawwan darban boqonnaa 1 hanga 5tti achirraa akka barattan asumaan isin yaadachiisa. Har'a immoo akka fedhaa fi ayyaana Waaqayyootti boqonnaa ittaanu boqonnaa 6ffaadha kan eegallu jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi ayyaana isaa nuuf haa ta'u. Egaan barumsa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo jechuudhaan erga eegallee booda boqonnaawwan 8 barumsa kanaan akka barannudha kaasnee kan turre. Amma ammaatti boqonnaa 5 barannee jirra jechuudha. Boqonnaan jalqabaa seensa dubbii barumsa dubbii haadha keenya Dubroo akkasumas kan lammaffaa haala dhalootaa fi guddina haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Boqonnaa 3ffaa irratti Dubroo Maariyaam gooftaa keenya da'uu isheerraa hanga ol ba'umsa isheetti. Boqonnaa 4ffaatti immoo fakkeenyota haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaaf fakkeeffaman akkasumas raajiiwwan isheedhaaf dubbataman. Boqonnaa 5ffaa kutaa darbeen kan xumurre ibsituuwwan ulfinaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kana baranne. Guyyaa har'aa boqonnaa 6ffaa araarsummaa fi waadaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhuun barumsa keenyatti fufna. Boqonnaa kanaan maal barannaa kan jedhu qabxiiwwan muraasni warra YouTubeidhaan barattan kanneen agartan kana yommuu dubbisnu araarsummaadhaa fi barbaachisummaa araarsummaa kan jedhu jalqabanii ilaalla. Araarsummaan maalidha? Maaliif barbaachise kan jedhudha. Kan lammaffaa immoo araarsummaa deessuu waaqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ni baranna. Ittaansinee cidha qaanaa isa Galiilaa cidha qaanaa irratti maaltu akka ture ni baranna. Ittaansinee immoo gahee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam dubbii fayyinaa keessatti gahee ishee maalidha kan jedhu sin baranna. Ittaansinee gooftaan keenya Dubroodhaan fannoo jalatti yeroo turan jechuudha. Yohaannis ilaa haadha kee kan jedhe
kanas ni baranna. Xumurratti immoo waadaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaadhaaf gale ni barannaa jechuudha. Egaan bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa kan barannu kan jalqabarratti kaasne kana araarsummaadha jechuudha. Araarsummaan maalidha? Akkasumas immoo maaliif barbaachisee kan jedhudha. Araarsummaadhaa fi barbaachisummaa isaa kan jedhu barumsi walumaa galatti waa'ee araarsummaa qofaa dubbatu mana kiristaanaa keenya keessa ni jira. Keessumattuu dubbii qulqullootaa yeroo barannu kana ni arganna. Bakka kanatti kallattii maanii haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam haala kanaatiin nu araarsiti, haala kanaatiin nuuf kadhatti kan jedhu kallattii sanatti seenuu keenyaan dura akka bu'uuraatti hubannoodhaaf akka nuuf ta'uudhaaf araarsummaa hiikkaasaa akkasumas barbaachisummaa ilaalluudhaa fi mata duree kana akka asitti kaasnu nu barbaachisee jechuudha. Kanaaf araarsummaan maalidha yeroo jennu araarsummaa jechuun jechuma afaan keenyaati araara kan jedhurraatu kan dhufe yommuu ta'u hiikti isaa maal jechuudha? Waldiddaa hambisuu yookiin immoo walii galtee buusuu jechuudha. Waldiddaa qaamota lamaan gidduutti ka'e yookiin immoo walitti bu'iinsa qaama lamaan gidduu ta'e tokko gidduu galuudhaan waldiddaa kana walitti bu'insa kana hambisuu jechuun araarsuu yookiin araarsummaa jechuudha. Hiikti waliigalaasaa afaan Oromoodhaan haala kanaatiin yeroo hiikamu kan keenya nuti kan barachaa jirru waa'ee hafuuraa waan ta'eedhaaf araarsummaan nuti asitti kaasnu araarsummaa cubbamootaaf qulqulluudhaaf abbaa qulqullootaa kan ta'e Waaqayyo gidduutti taasifamudha. Waaqayyo malummaa isaadhaan qulqulluudha. Namoonni immoo cubbamootadha. Kanaaf yeroo namoonni seera Waaqayyoo cabsan akka inni barbaadetti jiraachuu yeroo isaan didan gidduu galuudhaan dheekkamsa qulqulluu kan ta'e Waaqayyo fiduudhaaf jiru akka inni hambisu akka inni dhiisu kan walitti fidaniif kan walitti araarsan araarsitoota jedhamu. Hojiin kun immoo araarsummaa jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Kanaaf eenyudha kan araarsu? Araarsummaan kan ta'e kan araarsu eenyudha? Kan araarsu qulqulloota Waaqayyooti. Isatti kanaanan yeroo hundumaa inni kan isaan dhaga'u, yeroo hundumaa abboommii isaa kan raawwatan, yeroo hundumaa fedha isaa kan raawwatan, yeroo hundumaa hojiin isaanii guutummaan kan isa gammachiisu isaan kanadha. Araarsummaa kanneen raawwatan jechuudha. Qulqulloonni kun eenyudha? Qulqulleettii qulqullootaa kan taate gooftaa keenya deessee kan guddiste qulqulleettii dubroo Maariyaam qulqulleettii hundumaan ol qulqulleettii kan taate jechuudha. Ittaananii immoo ergamoota Waaqayyoo. Ergamoonni Waaqayyoo ergamoota qofaa miti. Ergamoonni baay'een ni jiru. Ergamoota Waaqayyoo garuu kan eeguuti kan Waaqayyoo warreen ta'an ergamoota Waaqayyoo abboommii isaa kan eegan fedha isaa kan raawwatan wanta inni barbaadu amma inni barbaadetti deemanii kan raawwatan isaan kanadha. Ittaananii immoo fedha uumaa isaaniidhaan kanneen jiraatan qulqulloota abbootiidhaaf qulqulloota harmoolii hundumadha. Isaan kun hundumtuu araarsummaa ni raawwatu jechuudha. Egaan qulqulloonni kun hundumtuu araarsummaa haa raawwatan malee dubroon Maariyaam kana hundumaadhaatu addadha. Gara fuulduraatti kan barannudha. Dubroon Maariyaam adda kan ishee taasisu jalqabumarraa kaasnee akkuma ilaalaa turredha. Isheen hunduma keessaa kennaadhaan kan guutamtedha. Haadha Waaqayyoo kan jedhamtedha. Ergamootaan kan galateeffamte tokkittii qofaadha. Kiruubeel Suraafel teessoo isaa kan baatan isheen garuu mucaakoo jechuudhaan kan qabatte tokkittiidha. Kanaaf isaan kana hundumaadhaan qulqulloota hundumaan ol akkuma taate ergamoota Waaqayyoos dabalata hundumaadhaan ol akkuma taate araarsummaan ishees kadhannaan ishees waadaan ishees akkuma kana kan qulqulloota hundumaarraa kan caaludha jechuudha. Waa'ee haadha keenya dubroo jalqabumarraa kaasnee ilaala akkuma dhufne waa'ee ishee akkamitti akka isheen gooftaa keenya deesse onkaan nama foonii haa turuutu ergamoonni Waaqayyoo dabalata hin beekani. Kanaaf wantoonni hin beekamne baay'een icciitiiwwan baay'een ishee bira jiru. Kana hundumaadhaan qulqulloota hundumaatiin ol akkuma taate araarsummaan ishee kunis waadaan ishee kunis maalla akkuma kanaa olidha jechuudha. Egaan barbaachisummaa waa'ee haadha keenya dubroo araarsummaa ishee kadhannaa ishee gara fuulduraattidha kan itti dhufnu. Araarsummaan kana yoo ta'e maaliif barbaachise? Maaliifidha kan barbaachise kan jedhu dhufnu dhuguma ni barbaachisa. Araarsummaan sirriitti barbaachisa.
eenyumaafidha kun kan barbaachisu. Namoota muraasaaf miti yookiin namoota warreen gaabbii galaniidhaaf yookiin warreen waa tokko ta'aniidhaaf osoo hin taane dhala namaa kan ta'e hundumaadhaaf maaltu ni barbaachisa? Araarsummaan ni barbaachisa. Qulqulloonni nuuf kadhatu nu araarsu yeroo jennu nuti mataa keenyaatu ofii keenyaa kadhannaa dhiisnee wanta hundumaa keenya isaanirra kaa'uudhaan rafnee kan kaanu teenyee kan hojii adda addaa hojjennu osoo hin taane nutis ni kadhannaa isaanis maal ta'u nuuf kadhatu nu araarsu. Galanni isaaf haa ta'uti. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon keenya uffatee dubbii fayyinaa keenya yeroo raawwachuudhaaf dhufetti maal jechuun dubbateera? Kadhadhaa isiniif kennamaa barbaadaa ni argattu rukkutaa isiniif banamaachuudhaan dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7:7. Kanaaf kan ni taasisna hundi keenya iyyuu. Nutis ni kadhannaa cubbamoota warreen taane jechuudha. Erga qulqulloonni Waaqayyos immoo nuuf kadhatu. Kun lamaan garuu nutis ni kadhannaa isaanis ni kadhatu gaafa jennu garuu kadhannaawwan kun wal fakkaatuudha tasuma wal fakkaatoo miti. Adda addummaan kadhannaawwan kanaa baay'ee lafaaf samiidha. Maaliif? Haala fudhatama isaarratti jechuudha. Baay'ooliin keenya cubbuu keenyarraa kan ka'e baay'ee kadhannee nuuf dhaga'amuu danda'a. Kanaaf fudhatamaaf dhagahama irratti kadhannaawwan kun adda addummaa guddaa qabu. Kadhannaan qulqullootaa arrabaa hanga gurraatti kan jedhamu kanaafidha. Arrabaa amma gurraa gaafa jennu gurri arrabni akkuma dubbateedhaan gurri Waaqayyoo dhaga'e kallattii masanaan deebii kan deebisu jechuudha. Kan cubbamootaa garuu waggaa meeqa fudhachuu danda'a? Hin dhaga'amiin hafuullee ni danda'a. Kitaabni qulqulluunis kana kallattiimaan wanta ibsuuf jechuudha ni ilaalla gara fuulduraatti. Kanaaf kadhannaan qulqulloota Waaqayyoo afaan hanga gurraati jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa taasisnee kan kaasnu kitaaba qulqulluurra qulqulluun Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 5ffaatti kaaseera. Eeliyaasin ilaala. Eeliyaas kallattiimaan amantii guutuu kan qabu qulqullummaan isaa baay'ee cimaa kan ta'e amantiin isaa akkuma qulqullummaa isaa kan fagaate samii waamee hanga cufuutti kan ga'edha. Akkuma inni arraba isaatiin akkuma dubbatuun samiin cufamee waggaa 3 ji'a 6 booda Eeliyaas arraba isaadhaan samiin habanamu bokkaan habuu gaafa jedhu kallattiimaan bokkaan roobeera jechuudha. Har'a kana raawwachuu dandeenya. Mee akka Iyyaasuu aduun biiftuun galuudhaaf osoo kaate karaa irratti jennee dhaabbachuu dandeenya. Kanaa turuutu wanta meeqa kadhannaanuyyuu kallattii kamiin akka taasifamullee baay'ooliin keenya hin beeknu. Kanaafidha kadhannaan kan jalqabaa qulqulloonnis nuuf kadhatu gaafa jennu nuti kan keenya dhisa osoo hin taane nuti sinuma kadhannaa garuu kan isaanii immoo kan keenyaan olitti wantoota kana hundumaa dhuguma wanta barbaadameef sana raawwachisuu kan danda'udha. Raawwachisuu danda'achuudha. Walitti qabnee gaafa laallu kadhannaan qulqullootaa barbaachisummaan isaa sababoota baay'eefidha. Tarreessinee hin xumuru. Kan keenya guyyaadhaa dukara wal bira qabnee gaafa laallu sababa kanaaf jennee baay'ee tarreessuu dandeenya. Garuu gabaabsinee bira darbuudhaaf qabxiiwwan 3 ilaallu. Maaliif barbaachise kan jedhu kan jalqabaa nuti cubbamoota waan taaneedhaaf kadhannaan qulqullootaa immoo fudhatama wanta qabuudhaaf kadhannaan qulqullootaa nu barbaachiseera. Kan lammaffaa immoo qulqulloonni nu caalaa haala fedha Waaqayyoodhaan wanta kadhataniifidha. Kallattii Waaqayyoo barbaaduun wanta isaan kadhataniidhaaf kadhannaan isaanii nu barbaachisa. Kan sadaffaa immoo Waaqayyoo mataan isaachuun ofuma isaatu qulqullootaan kadhatamuu wanta barbaaduuf kadhannaan qulqullootaa araarsummaan qulqullootaa nu barbaachisu. Kanneen amma tarreessine kana sadan gaggabaabsinee haa ibsinu. Kan jalqabaa nuti cubbamoota waan taaneedhaaf kadhannaan qulqullootaa immoo fudhatama wanta qabuudhaaf kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisa. Nuti cubbamootadha eeyyeen cubbamootadha. Hundumti keenya cubbamootadha. Kitaabni qulqulluun ni dubbata. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:8 yommuu ilaallu cubbuu hin qabnu yoo jenne mataa keenya sossobnaa dhugaanis maal hin ta'u nu bira hin jiru jechuudhaan dubbata kitaabni qulqulluun. Kanaaf namni cubbuu hin qabu jedhee kan yaadu yoo ta'e reefu yeroo akkasitti dubbatu kana cubbuu jalqabaa raawwachaa kan jiru jechuudha. Asuma cubbuu hin qabaanne illee tasuma kun wanta yaadamuudhaaf miti. Biyya lafaarra umurii amma kanaa jiraanne cubbuu hin dalagne jechuun baay'ee soba guddaadha. Kanaafuu mataa keenya sossobna kan jedhame kanaafidha. Hundumti keenya cubbamootadha. Kanaaf cubbamoota waan taaneedhaaf cubbuun keenya kun maal taasisa? Kadhannaan keenya haala barbaadameen Waaqayyo bira akka hin geenye taasisa.
rakkoon cubbuu inni guddaan rakkoowwan guddaa qaba. Waaqayyoorraa adda nu baasa. Kennaa hafuura qulqulluu keessa keenya jiru ni balleessa. Kadhannaan keenya gara waaqayyootti akka hin deemne immoo ni taasisa jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kallattii maal ni dubbata? Waaqayyoon kan sodaatu, fedha isaas kan raawwatu, isaan waaqayyoo ni dhagaa malee cubbamoota akka hin dhageenye ni beekna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 31 cubbamoota maal taasisuu akka hin dhageenye ni beekna. Waaqayyo kan sodaatu, kan isa sodaatuun akkasumas fedha isaa kan raawwatudha. Waaqayyo kan dhaga'u malee abbumti barbaade fiigaa dhufe yeroo cubbuu raawwatu waaqayyo na arga kan hin jedhin arra kana baay'ooliin keenya akkas taasina. Yeroo cubbuu raawwannu waaqayyo nu argaa nu dhagaa hin jennu. Har'a garuu dhufnee dhaabbanneetu kadhachuudhaaf immoo nu dhagaa nu arga jennee yaadna. Kun of dogorsuu guddaadha. Kanaafidha waaqayyoon kan sodaatu kan jedhame durumaa kaasee namni keessa isaatiif sodaa waaqayyoo kan qabudha. Waaqayyo kan dhaga'u, fedha isaas immoo kan raawwatu kan dhaga'u. Isa kanarratti garuu cubbamaa kan ta'e yeroo cubbuu raawwatu jiraachuu waaqayyoo kan hin beekne, yeroo kadhannaa immoo waaqayyo jedhee kan yaadu nama akkasii cubbamoota akkasitti kan taasisu ta'e waaqayyo isa dhugaadha nurraa fagoodha jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun waaqayyo cubbamoota irraa ni fagaata. Kadhannaa qajeeltotaa garuu ni dhagaachuudhaan dubbata. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 31 ilaalle. Daddaballee ilaaluudhaaf kitaaba caqasoonni baay'een jiru waa'ee kadhannaa cubbamootaadhaaf qulqullootaadhaaf. Aarsaan cubbamootaa waaqayyo biratti cigaasisaadha. Kadhannaan qajeeltotaa garuu isa duratti jaallatamaadha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 8 ijoonni waaqayyoo gara qajeeltotaattidha. Gurroonni isaas immoo kadhannaa isaaniidhaaf banameera. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 12. Ijoonni waaqayyoo gara cubbamootaadhaan jedhamne. Cubbuu keenya waaqayyoon jibba nuun garuu nu jaallata. Sababa cubbuu keenyaadhaaf jechuudha kadhannaan keenya gara waaqayyootti akka hin deemne ni ta'a jechuudha. Kanaaf dhuguma qulqulluun Yohaannis akkuma dubbate hundi keenya cubbamootadha. Kanarraa ka'uudhaan immoo akka nuuf kadhataniif kadhannaa qulqullootaa ni barbaanna jechuudha. Kadhannaa isaanii ni barbaanna. Isaan fedha waaqayyo waan beekaniif qulqulloota waan ta'aniif akkuma dubbachaa turre kadhannaan isaanii amma kanaatti fuula waaqayyootti kabaja guddaa kan qabu. Akkuma isaan dubbataniin deebii kan kennu waan ta'eedhaaf kadhannaa isaanii ni barbaanna jechuudha. Namoonni baay'een cubbuu hin qabnu jedhan yoo yaadan rakkoo jalqabaa akka qabu ilaalleerra. Osuma kana bira dabarree qajeelummaa qabaannellee qajeelummaa xiqqoo saataatummaa barbaadde osuma qabaannellee ani mataa kootiin gaadhachuun cubbuu guddaadha. Nu haa turuutu qulqulloonni gadaamii keessa jiraatan amma ammaatti abaluun ani mataa kootii ofii gaadha kan jedhan tokko isaa hin agarre. Hundumtuu kadhannaa qulqullootaatti kan isaan bu'anii kan koo faayidaan qabu amma jechuudhaan osuma qajeelummaa qabaatanii kan obboleessa koo anarra ni caalaa jechuun gad of qabummaadha. Kiristaanummaadhas. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedha? Tokkoon namaa gad of qabummaadhaan hiriyyaan isaa isarra akka caalu taasisee halakkaa'u jechuun dubbata. Ergaa isaa gara Filiippis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 jechuudha. Kanaaf qajeelummaa osoo jiraate illee kiristaanonni kananii taasisna jechuudha. Kun garuu qajeelummaan iyyuu hin jiru. Kanaaf kadhannaan qulqullootaa amma kanaatti dhageettii waaqayyo biratti waanta qabuudhaaf maal taasisna? Kadhannaan isaanii nu barbaachisa jechuudha. Qulqullichi Yaaqoob kadhannaan qajeeltota hojii isheedhaan wanta guddaa raawwatti wanta jedhuudhaaf qajeeltota waaqayyoo kanneen ta'an hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan deemsa isaaniidhaan waaqayyoon kan gammachiisan isa biraa waadaa kan argatan kadhannaan isaanii maal taasisti wanta guddaa raawwatti waaqayyo biratti fudhatama wanta qabduuf kana ni taasisnaadha. Kan lammaffaan immoo qulqulloonni caala haadha fedha waaqayyoodhaan kadhachuu beeku. Baay'ooliin keenya kadhannaa haala kamiidhaan akka kadhannu iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf mee mataa keenya suma laallee kadhannaan keenya wanta hafuuraa of keessaa kan hin qabne gaarii kan nutti fakkaate qofa yaada keenya keessaa kan ka'u gaarummaadhaaf fi hamminummaa isaallee osoo adda baasnee hin beekin gaarii sammuu keetti fakkaate qofaadhaaf sadarkaa hafuuraa jirru wajjirraan gara waaqayyootti ni kadhanna. Waaqayyo garuu abbaa gaarii waan ta'eedhaaf callisnee wanta kadhannu nuuf hin laatu, nuuf hin kennu. Inni abbaa gaarii waan ta'eef wanta nu fayyaduudhaaf nu fayyadne adda baasee beeka. Egaan qulqulloonni kanarraati addadha. Kallattiimaan wanta kadhatamu ni beeku. Isaan kadhatan kadhannaan isaanii kadhannaa bara baraati malee kadhannaa yeroo miti. Kan keenya yeroo kan foonii irratti kan murtaa'edha. Kan isaanii garuu amma kanaattidha. Dhuguma kadhannaan keenya
maal akka kan nuti kan beekne kan hin beekne ta'uu keenya gooftaan keenya dubbateera wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 22 soolaallee maal jedha waan kadhattan hin beektanii jechuudhaan haadha qulqulluu Yohaannisiif qulqulluu Yaaqoob guyyaarraa yaadannoo kan taasisnu eebbi qulqulluu Yaaqoob hunduma keenyarra haa bulu Maariyaamin akka jechuudhaan dubbateera wanta kadhattan hin beektan jechuun gaafatee dubbateera jechuudha duuka qulqulloonni Waaqayyoo wanta kadhatamu ni beeku fedha Waaqayyoo maal Waaqayyo akka kadhatu maal akka inni barbaadu maal akka inni deebisu kadhannaan haala kamiidhaan akka kadhatamu sirriitti kan beekanidha. Kanaaf haala fedha Waaqayyoodhaan kan kadhatamu qofaadha kadhannaan dhaga'u malee kanarraa adda haala ta'een haala nuti dhugaa nutti fakkaatee garuu sirrii kan hin taaneen kadhannaan taasifamu hin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf qulqullichi Yohaannis maal jedha akka fedha isaatti waan tokko yoo kadhanne nuuf dhaga'achuudhaan dubbata tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 akka fedha Waaqayyootti kan inni barbaadu kan inni nuuf hawwuun haala sanaadhaan yoo kadhanne nuuf fudhatamaadha. Kanaaf qulqulloonni immoo akka fedha Waaqayyootti kadhachuu wanta itti beekaniidhaaf kadhannaan isaanii nu barbaachisaa nuuf kadhadhaa nu araarsaa kan jennu kanaafidha jechuudha. Kan biraa Waaqayyo qulqullootaan kadhatamu wanta barbaaduuf innumti mataasaa jechuudha. Hunduma keenyaa ni jaallata. Cubbuu keenya jibbaa garuu nu jaallata. Wal nuun caalsu garuu namoonni immoo daandii isaa gadhisanii adda ba'an yeroo isaan isarraa fagaatan namoonni kun baduu isaanii wanta barbaanneedhaaf karaa qulqullootaa akka isaan fayyaniidhaaf qulqulloonni akka isaaniif kadhataniidhaaf kallattii maan kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti Waaqayyoo yeroo kanatti taasisuudhaaf dubbatu ni arganna. Fakkeenya lamaa ilaallu seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7ffaatti kan agarru maal jedha inni waa'ee keedhaaf ni kadhata atis immoo ni fayyitaa jedha. Kana kan dubbatu Waaqayyoodha. Eeyotti dubbata Abemelek seenaa isaa guutummaadhaan seera uumamaa boqonnaa 20 irraa ilaalle ni arganna. Abemelek haadha manaa Abrahaamin fudhatee turenna. Waaqayyoo Abemelekiidhaaf mul'atee maal jedha namichi kun raajiidha haadha manaa isaa deebisiif inni waa'ee keedhaaf ni kadhata yeroo sanatti dha'ichi mana isaatti dhufee waan tureedhaaf atis kana hundumaarraa ni fayyitaa maatiin keessa manni kee hundumaas ni fayyu jechuudhaan Waaqayyo maal taasiseera Abemelekiin ajajeera ati na kadhadhu cubbuu keessiif hin dhiisaa hin jenne Waaqayyo maaliif inni kadhatamu kan barbaadu qajeeltotaaf qulqulloota warreen fedha isaa eeganiidhaaf warreen daandii isaa deddeebi'an haala kadhannaa warreen beekaniifidha. Abrahaam kadhannaa isaa baay'ee nama dinqisiisa kadhannaatti beeku. Kanaaf kana taasisee Abemelek akkuma dubbate Waaqayyo akkuma dhagee gara Abrahaamitti deemee haadha manaa isaan deebisee Abrahaamin kadhatee Abrahaam Waaqayyotti himee cubbuun Abemelek dhiifamee fi fayyinnis argameera jechuudha. Kan biraa immoo bara Iyyoob wanta raawwatame illee yoo ilaalle kan duukaa wal fakkaata. Garbichi koo Iyyoob isiniif ni kadhata jechuudhaan Waaqayyo dubbateera. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 8 guutummaa isaadhaaf boqonnaa 42 jalqabarraa kaasnee yoo dubbisne ni ilaalla. Hiriyoota sadiidha kan Iyyoob kanneen turan isaan kana keessaa tokkottidha Waaqayyo mul'achuudhaan maal ta'eera. Dursanii namoonni kun hojii isaaniidhaan dubbii isaaniidhaan Waaqayyo irraa baay'ee kan fagaatan waan ta'eedhaaf Waaqayyo dha'icha isaadhaan isaan adabeera. Kana booda sadan keessaa tokkotti mul'achuudhaan Waaqayyo mul'ataan isin akka garbicha koo akka Iyyoob wanta qajeelaan dubbanne kanaaf dheekkamsi koo sirratti isaa ta'u akkasumas hiriyoota kee lamaanitti boba'eera. Kanaaf amma ka'aa tuntuma torbaa akkasumas korbeessa torba qabadhaati gara garbicha koo gara eenyu deema gara Iyyoob deema. Garbichi koo Iyyoob isiniif ni kadhata. Anis immoo akka leeyyaasummaa keessatti akka sanatti raawwanneedhaaf fuula isaa nan fudhadha. Fuula isaa nan fudhachuun kadhannaa isaa nan dhaga'aadha. Fuula isaanii dura Waaqayyo dura isaanii dhaabbachuu jechuun dura Waaqayyo dhaabbachuu jechuun dhaabbii miti. Qaamaan miila lamaan dhaabbachuu miti. Kadhannaadha. Fuula isaa nan fudhadha jedhee akkuma kana jarreen kun gara Iyyoob deemuudhaan aarsaa kana qabatanii deemanii maaloo gara Waaqetti nuuf kadhadhu gaafa jedhan Iyyoobin kadhatee akkuma kana dheekkamsi jara kanarraatu deebi'eera jechuudha. Kun maaltu agarsiisa? Waaqayyo kallattii maanjaree kanaan na kadhadhaa isiniifan dhiisaan jenne gara qulqullootaatti erguudhaan inni kan barbaadu qulqullootaan kadhatamuudha. Qajeeltotaan kanneen lapheen isaanii gaarii ta'edhaan. Maaliif namoonni kun lapheen isaanii keessa hamminni osoo jiru Waaqayyo dhaabbachuun hin danda'amu. Inni qulqulluu waan ta'eedhaaf qulqullummaa akka isaa qabachuu yoo dadhabamellee garuu amma nuuf danda'amutti
qajeelummaadhaan dhaabbachuu waan qabnuufidha. Jarreen kun kan taasisuu waan dandeenyeef qajeeltonniif qulqulloonni akka isaan kadhataniidhaaf kan taasisaa jechuudha. Har'as Waaqayyo kan keenya caalaa isaan akka isaan nu kadhataniif kallattii isaaniidhaan dhiifama akka argannuudhaaf ni barbaada. Innumti mataan isaa jechuudha akka qulqulloonni kadhataniidhaaf ni barbaada. Kanaaf isaan kun gabaabinaan kan ibsinedha. Kutaataanti immoo kanneen afaan irraa ka'uudhaan itti fufnaa sa'aatiin keenya xiqqoo asumatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya eebbaa haadha keenya dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyo akkasumas qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaa isaa nurraa bulchuu galanni Waaqayyoof.